qabne ahaa kun yelle tilla qabne. Egaa daawwattoota keenya har'a waan ajaa'ibaa raajii tokko isinitti himuufan maal jechuun keessa nafan qabu. Masgiida eenyuun akka ijaare hin beekamin tilmaamaan turkootatu ijaaree kan jedhamu jechuudha. Masgiidni kun argamni isaa iddoon isaa aanaa meettaatti ardaa harawooti. Masgiidni kun masgiida Shariif Abbaasii jedhama ammatti. Shariif Abbaas kunu isa haareyoomsa godheefi malee eenyu akka ijaare irratti hin dhaqqabne jechuudha. Seenaa kana wajjin wal qabatu. Masgiidni kun umrii dheeraa qabaachuu isaatiin cinaatti qabriin nama lama yookaan immoo awwaalli nama lama akka jiru iddoo kana ni himama. Iddooleen guddaa seenaa akkasii masgiida isaa ta'u, beeksisa isaa ta'u waan hundi wantoonni seenaan akkana hubachuun hawaasaaf barbaachisaa waan ta'eef mee manguddoo as jiran irraa yaada kan isin hubachiifnu ta'a. Qotta. Haaromsa akka isin gootan himamaatiin ture. Mee yaada masgiida kana akkamiin beektanii ati rakkabdee jirtaa moo abbaan kee rakkabee jira moo akkamiin beektaa mana masgiida? Nuti ani isin dhaqqabne abbaan kiyyallee isin dhaqqabne ahaa kun kiyyallee isin dhaqqabne. Himanii gaa abbootii keenya irraa dhageenyu ahaa kun keenya akkatti dhaqqabeen abbaan keenya faan anuu dabarsan. Itti dhufan dhufaniiti isaanis dabarsaa dhuma kommooti ilmaan keenya dabarsatti itti dhufne gizee dhufne isa garee seenaansaa bara hedduu gaafa gartee adareen haala geenye jechuudha. Gaafa adareen dhufanii warri Turkiidhaa dhufee adaree gaafa jogolaa fi walgita adaree ijaaran. Bara san keessa garaagarummaa hawaasa hanqa ta'e hanqa daanturaa agartee isaan achitti eega qubatanii san jaaran booda daanturanii dhufanii akkana kan adaree adeemaa yaanii masaraa raamis kana jira. Zabana san kajaarame jechuudha zabanaan. Turaa ijaaramuusaa jechuun jaarraa kudha jaafa waajjira kudha torba fa'aa toora kana irratti zabana kan keessa kajaarame ta'uusaa seenaa haasawaa dhageenye jechuudha. Manguddoon duraallee gurguddoo amata dhibbaa ol hin turan illee ni gaafan. Hin beekuu hin dandeenye. Isaanis beekuu hin dandeenye himima himan. Akkasiin gaa nuti qabnee kunuunfuu qabanneeti ka duraan jigeellee as keessatti inni biyyeen guutee mukni keessaa mayire san keessaa baafnee gama boqqorroo kana jijjiirree jechuudha. Boqqorroo jijjiirree itti sagatu rabbitti ibaadu itti eegalle. Akkasiin ilaan qammaa geenye jechuun malee seenaa isaa nama nuyi haafota illee gaafane namoota ammaaf hin jirre kaduu illee amata dhibbaa fi maal haa dhumeen ture san illee gaafane. Sun akkuma ana himu kana akkanuma himu. Kana gaafannatu dhageenye kan qammaa irraa beeynu jechuudha. Bakka kana waan barreeffama wayii jira kan manguddoon kun dubbachuu turanii iddoo kanatti waan barreeffame kanarraa namoonni barreeffannoo kun galee viidiyoo kana sirriitti qabe. Viidiyoo waan kanarraa ibsu batee gartee bulchiinsi aadaa fi turizimiin aanaatillee hojii godhatee akka ta'e barreeffannoo asirraa jalqabee hagaas jalqaba. I think giizii natti fakkaate. Afaan inni ta'e waan gosa inni ta'e hin beekne hiriira qabdanii aadaa fi turizimiinis waan kanatti hojjetate gaarii itti fufsiisuuf dogongora irraa barachuuf miti sila seenaa wanna himamuuf. Kanaaf godambaan seenaa wantoonni akkanaaf waan irraa baratamus qabu waan itti waan maaliif akka uume silas tilmaamuu illee ni dandeenya. Tilmaama caalaa immoo qabatamaadhaan bulchiinsi aadaa fi turizimii aanaa hojiilee akkanaa kanatti deemee hojii akkanaa hojjechuun waan gaariidha. Ammas hojiilee akkanaa aadaa fi turizimiin aanichaa jabaattanii itti fufuu danda'uu qabdan kan jedhu dhaamsa simbira kaa'uu barbaanna. Galatoo maal fadha? Egaa iddoo awwaala namoota lamaan mana kana ijaaruu malan jedhamee tilmaamame lamaan kana jira. Akka carraa ta'ee iddoo kana namoonni itti awwaalaman kun itti mee biyyoo awwaala sana irratti gubbaatti illee maqaa isaa illee jiraatan jedhamee ilaalaa ture. Hin harkanne aadaa turizimiin akkasitti waan kana baasu beeka ogummaa guutuu fi hojii guutuudhaan isarratti bobbee jira sababii ta'eef kanaan dura immoo Faanaa TV'n akkasuma reediyoo gargaaraa miidiyaan gargaaraa dhufee akka waan kana odeeffannoo fudhatee odeeffannoo amantaatiin qulqulleeffamne akka irratti hojjetan isin gaafannaa isin immoo seenaan kunuunsuu keessaniif galatooma isin jedhan waan keessan jabeeffadha. Ragaan qabatamaa maaltu jira? Qabatamaa hin jiru jecha malee mangudduma himamtu malee. Numa himame malee.